Akkam jirtu abdiidha miiltota kirra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kan wajjin ilaallu as keessatti JavaScript keessatti akkamittiinitu eventii garaagaraa handle goona yookaan immoo event listener akkamiin hojjechuu dandeenya isa jedhu jechuudha. Event listener yeroo jennu event listener maalidha isa jedhuufi fakkeenyaaf specific function ta'e tokko specifically function ta'e tokko conditioning ta'e tokko yeroo meetii ta'u yookaan immoo wanti ta'e tokko yeroo ta'u fakkeenyaaf mouseen click gaafa ta'uu danda'a, mouseen overii, mouseen outii gaafa ta'uu danda'a. Warreen akkasii gaafa ta'anii yeroo click ta'u fakkeenyaaf elementiin ta'e tokko yeroo click namni tokko godhu wanti ta'e tokko akka uumamu gochuudhaaf eventii sana kan dubbisuudha jechuudha. Kunis kan inni nu gargaaruuf maalidha? Element HTML keenya kana maal godha? Monitorii godha jechuudha. Akkaataa namni itti wajjiniin walii galuu more flexible godha jechuudha. Akka fakkeenyaatti as gubbaa irratti batanii tokko ni godha. Fakkeenyaaf bataniin jira. ID batanii kana BTN jira. BTN argan jedhee booddee maqaa isaa maal jedha? Click me jira fakkeenyaaf. Click me jira. Kanadha jechuudha. Amma batanichi maal fakkaata? Batanichi haala kana fakkaata jechuudha. Amma batanii kana yoon tuqee wanti tokko hin jiru jechuudha. Batanii kana yoon tuqee wanti tokko yookaan immoo wanti dhalatu tokko hin jiraatu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf haala kamiinidha kan inni waan gochuu danda'u isa jedhudha qaba. As keessatti dhufnee JavaScript gubbaa irratti jechuudha. Functionii tokko create goona fakkeenyaaf functionii yeroo namni tokko batanii sana click godhutti akka inni click ta'e kan itti himu jechuudha. Haala kamiin hojjenna isa jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf BTN handler jedha fakkeenyaaf. BTN handler ergan jedhee as keessatti functionii kanaanii yeroo fakkeenyaaf batanii suni click ta'u fakkeenyaaf alert akka inni godhuuf kan barbaade jennu fakkeenyaaf you as keessatti maal jira you haala kanaan akka inni ta'uun gochuu barbaade jechuudha. Yeroo namni tokko batanii kana click ta'utti maal jedha jechuudha? You click this batanii jedha jechuudha. Amma wanti tokko hin ta'u. Amma akkuma argitanii wanti tokko hin ta'u. Sababiin isaa maaliifi specifically bakka inni itti apply ta'u wanta goone tokko hin qabnu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuutu nurra jiraata jechuudha. Bakka sanatti dhanni maal gochuudha? Eventii kana handle gochuudhaaf yookaan immoo eventii kana irratti hundaa'uudhaan wanta inni godhu itti himuudhaaf fakkeenyaaf yeroo click ta'uttidha kan inni yoo click dimi akka inni jedhu barbaanne miti. Kanaaf iyyuu maal jenna asirratti dhufne as keessatti immoo wanti nuun daballu maalidha? Maqaa functionii kanaadha jechuudha. Maqaa functionii kanaa isatti dhufne jechuudha. Bakka kanatti dhufne jechuudha. Kana booddee akkas goona. Erga kana goone booddee yeroo click goonutti maal ta'a jechuudha? Wanti kuni you click dimedha yookaan immoo isa kanatu deebi'ee dhufa jechuudha. You click mi kan jedhu kanatu dhufa jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo akkas goonu amma gaa dhaqeen click godha jechuudha. Akkuma argitan maal jedha? You click sabataniidha jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan eventii handle gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma yeroo tuqamutti amma sirra deebi'ama jedha jechuudha. Kanadha jechuudha gabaabaatti kana fakkaata. Click me jettu kuni click dite akka isheen jijjiiramtu fa'aa gochuu yoo barbaanne immoo haala kamiin goona isa jedhudha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf elementii sana paasii gochuun dirqamadha jechuudha. Kana erga goone booddee maal goona? Bakka kanatti dhufnee element jennee erga tuqaa keenya booddee maal goona? Inner HTML erga goone in amma gaa maal gochaa jira nuuni? Inner HTML sana keessa wanta jiru value isaa sana maal gochaa jira? Change gochaa jira jechuudha. Amma click di goona jechuudha fakkeenyaaf. Sorry clicked jedha jechuudha. Amma gaa haala kanaan amma maal ta'eera jechuudha? Yeroo click ta'utti amma click me isheen jettu kun amma bataniin kun click me jettee jirti. Inni kun yeroo click ta'utti maal ta'a jechuudha? Click di ta'a jechuudha. Click yeroo godhutti akka inni ta'uudha jechuudha kan barbaadame. Amma kanaaf immoo erga kana goone booddee immoo elementii nuun paasii goonu yookaan argumentiin bakka kanaa paasii goonu maalidha? Elementii isa kanadha jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti maal jenna? This jenna jechuudha. This yeroo jennutti elementii isa kanarratti akka inni apply ta'uufidha jechuudha. Wanta nuuni paasii gochaafii jirru jechuudha. Amma gaa inni HTML sana fayyadamee mallattoonni batanii sana keessa jiru click me irraa gara click diitti jijjiirama jechuudha. Kanaaf iyyuu amma yeroon kana refresh godhee click godhutti akkuma argitanii click diitti jechuudha. Refresh yeroon godhu iddoo isaa duratti deebi'a jechuudha.
element yookaan immoo style biraa itti dabaluun yoo barbaadame bakka kanatti maal jenna element goonee style jennee kana booddee asitti dhufne fakkeenyaaf background color isaa jiru yoo barbaanne fakkeenyaaf gara diimaatti akka jijjiiramutu barbaadame yoo ta'e gara diimaatti jijjiirra jechuudha siin. Kana booddee amma gaa bataniin kun yeroo kilikii ta'utti sila kilik miirra jira miti amma yeroo kilik dii ta'utti immoo maal ta'a dudda duubisaa diimaa ta'a deebi'ee immoo maqaan batanichaa kilik miirraa gara kilik diitti jijjiirama jechuudha. Amma yeroon kan akkas godhu kana fakkaata jechuudha. Haala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha gabaabaatti. Fakkeenya tokko itti dabala. Fakkeenya itti dabaluu barbaadu as gubbaadha image kana qabna. Suuraa kanatu jira. Suuraa kanatti fayyadamuudhaan akkamittiin fakkeenyaaf eventii garaa garaa akkamittiin itti eda'uu dandeenya isa jedhudha jechuudha wanti nuun wajjin ilaallu. Kanaafiyyuu ammas keessatti maalan godha imagichas gubbaarratti insertii godha amma isa kanaan balleessa. Sorry. Bakka kanatti dhufee maalin godha image chanii adii godha jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti maal jedha image jedha jechuudha. Image ergan godhee booddee maqaan image cha maalidha image jedhee jira jechuudha. Kanaafiyyuu image.jpg kan erga goone booddee immoo fakkeenyaaf kanaafi kana qofa miti ID'n kennaaf. ID'n kennuufi ID isaa image man jedha irratti display hin ta'a jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kanatti imaging kun amma display ta'aa jira. Image kana garuu maal gochuun barbaadanii xiqqoo ishee tokkoffaa yeroo maawuziin irra ga'u akka inni guddatuun barbaade xiqqoo ishee jechuudha. Yeroon maawuzii irraa kaasu immoo akka inni iddoo isaa duraatti deebi'uudha kan hin barbaade deebi'ee immoo wantoota biraa fakkeenyaaf shaadoo faatti dabaluudha wanti hin barbaade jechuudha. Amma kana gochuudhaaf egaa wanti hin godhu maalidha? JavaScript gubbaa dhufee as gubbaa irratti maalin jedha variable sanaan fudhadha jechuudha. Variable creative godha jechuudha. Variable kan maal godhu kan image sana naaf waan ta'u jechuudha. Document dot maalin jedha bakka kanatti get element by what by id jechuudha. Id isaa maalidha? Akkuma sila jennee image dha jechuudha. Image jenna jechuudha bakka kanatti. Kanaaf yoomma achirraa maal arganneerra jechuudha. Image sana amma arganneerra jechuudha. Image kanaaf immoo magaa maal dabaluu barbaanne event listener dabaluu barbaanne. Kanaaf iyyuu bakka kanatti maal jenna add event listener jenna jechuudha bakka kanatti. Dhiifama eventichadha jechuudha. Taatee maali yeroo ta'udha wanti nuni eventii kana adii gochaa jiru. Fakkeenyaaf maawuzii yeroo maal ta'udha maawuziin yeroo inni irra ga'u jechuudha. Maawuziin yeroo nuni irra goonu yookaan immoo mallattoo karsarii sana yeroo irra goonutti wanta inni nuuf deebisuudha jechuudha bakka kanatti wanti ta'u. Kana booddee bakka kanatti immoo functionii erga jennee booddee functionii kana booddeedhaan kaalli bira siibannee bakka kanatti dhufnee maal jenna elementii sanadha jechuudha kan inni koodii kun. Elementii sana gubbaarratti styliin isaa akka inni jijjiiramu barbaanne fakkeenyaaf. Styliin isaa gara maalitti akka inni jijjiiramu barbaanne stylii maalii isaati jijjiira fakkeenyaaf box shadow isaati jijjiira jechuudha. Box shadow isaati 2 pixelii fakkeenyaaf 2 pixelii irra 12 godhame. Horizontalis verticalis ergan 12 godhee booddee 20 godha. Blur isaa immoo kana booddee color isaa fakkeenyaaf diimaan godha jechuudha. Kana ergan godhee booddee amma gaa maal ta'a jechuudha. Shadow ni qabaata jechuudha. Size isaa akka inni xiqqoo dabalu goona jechuudha. Size width isaa fakkeenyaaf 500 haa ta'u jechuudha. 500 jijjiiruutu irra jiraata. Fakkeenyaaf width image kana as bakka kanumatti yookaan asumatti dhufeen width isaan kaaf. Width isaa 453 jedha pixel. Amma event listener isaa hunduma isaa hojjennee fi xumurreerra. Yeroo nuun maawuziidhaan irra keenyutti maal ta'utu irra jiraata jechuudha. Shadow qabaachuutu irra jiraata. Shadow horizontaalii vertikaalii isaa 12 pixelii ta'ee fi blurring isaa 20 ta'ee akkasumas immoo coloring isaa diimaa ta'ee jechuudha. Deebi'ee immoo width isaa gara 500 tti guddata. Sila meeqa ture? Sila meeqa goone 453 goone jechuudha. Amma garuu yeroo nuun eventii kana irratti apply ta'u yookaan immoo eventiin kun yookaan taateen kun yeroo mudatutti akka inni deebi'u yoo barbaanne maal goona jechuudha. Gara originalitti akka inni
iddoo sana akka inni ka'uu fi eventii sana ilaallata jechuudha. Amma refreshing godha jechuudha. Amma erga refresh godhee booddee amma erga refresh godhee yeroo maawuzii irra kaa'utti akkuma argitan guddateera jechuudha. Sila akkas ture akkas. Garuu ammas maal ta'an jiru iddoo isaa silaatti deebi'an jiru jechuudha. Gaafa maawuziin immoo irraa aawutii ta'u immoo maal gochuu akka inni qabu immoo itti himuudhaaf maal goona bakka kanatti dhufne isuma kana koppii goone kaasnee itti maal goona maawuzii yeroo maal irraa ta'u yeroo irraa ka'uudha jechuudha kan inni gochuudhaan. Yeroo irraa ka'u istaayiliin kun guutummaan isaa maal ta'a jechuudha irraa ka'a jechuudha. Saayiziin isaa meeqatti gala 453 akka inni deebi'u goona jechuudha. Saayizii isaa jalqabaatti akka inni deebi'u gochuudhaaf jechuudha gaas keessatti. Kana erga goone booddee amma refresh yeroo goonu yeroo nu maawuzii irra keenyu inni fammala shaadoon isaa jala kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan hin godhe isinitti argisiisa. Shaadoon isaa amma kana kunoo jira jechuudha. Amma yeroo irra kaa'u maal ta'a dhufeetitu mul'ata jechuudha. Asiin amma shaadoon isaa kunoodha. Saayiziin isaas immoo guddata jechuudha. Yeroo irra godhu guddata yeroo irraa fuudhu immoo hin xiqqaata yookaan iddoo isaa duraa sanatti deebi'a jechuudha. Haala kanaan event listenerii gaarii ta'ee hojjechuun yookaan immoo dalaguun ni danda'ama jechuudha. Event listeneriin gabaabamatti faankshiniin ta'e tokko specifically wanti ta'e yookaan taateen tokko yeroo mudatetti akka ta'u yoo barbaannedha jechuudha. Kanaaf iyyuu event listenerii tokko yookaan lama miti kan jiru yeroo maawuziin overii ta'u wantoota hedduutu jira sababii ta'eef kana fakkaataa kutaa itti aanu wal arginaa galatoomaa yaadaaf qeeqa qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa.